Rabbi gargaarsifadhe awwaa humnan qabu Rabbi gargaarsifadhe gara waan baheefitti achi tarkaanfadhe waa'een jireenya biyya ormaa waa'een dubbii kan koos jireenya biyya ormaa jireenyi biyya ormaa akkam godhadhamaa waa'een isaa cimaa akkamiin himamaa waa'een isaa cimaa akkamiin himamaa jiraannee hojjanna jennee kan biyyarraa baane jireenyi biyya ormaatiin akka hin taane kan namni nuun beekne rakkoo cimaa rakkabne dhibamne waadamne argamne mirga biyya dhabne asii yoom arganne mirga keenya silaas biyyumatti ganne nutillee beekanne mirga keenya silaas biyya ganne nutillee beekanne kanaaf obseeteenna eessatti arganna biyya ormaatitti mirga kenna kanaafuu obsuun ta'e furmaata kenna obsootu nu furmaata obsaamee jarana obsummaaf nu jabaata hin agarte yaa rabbii ummata keenya jireenyan salphanne tuffatamne teenya yaa rabbi yaa Allah maqaa kee ol qabee yoomuu suma faarsa yaa rabbi yaa Allah naa ta'i gargaarsa yaa rabbi yaa Allah naa ta'i gargaarsa bakkataa jiraachuu ta'e koonni keenya mee maal jettu laata yaa ummata keenya akkuma itti jirru kanatu jireenya manidhaan nurraa fixe qaama keenya yaa Rahmaan nu araarami sitti boonya yaa Rabbi yaa Rahmaan nu araarami sitti boonya qooda keenya ta'e jennee jiraachuun akkataa nu dhabne garaan nu gubachuu ammattuu dadhabne baafannee